Biyyi keenya Itoophiyaan filannoodhaaf qophiirra jirti. Warri badhaadhinaa mallattoon isaanii qamadiidha jedhu. Dheenna kana eeyyeen qamadiin waan gaariidha. Qamadiin ta'e mallattoo gaariidhaas baga godhatan. Ta'us garuu an obboleessi keessan Shan Abdullaa Baalee wanni isinii mirkaneessu yoo jiraate biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti mirga filuu fi filatamuus kan qabu paartii badhaadhinaa qofa. Yoomillee kan filatamus isaani. Sababni isaa biyya mootummaa abbaa irreetiin bultu waan ta'eef paartiin bilisaan dorgomee karaa nagaatiin dorgomee filatamee darbu tokkoyyuu hin jiraatus. Kanaafuu warri diddaa mootummaa abbaa irree barbaacha demokraasii baatan filannoon keessan sirriidha. Mootummaa abbaa irree jala buluurra lubbuun darbuun filannoo gaariidha. Warri akkas godhanis filannoo gaarii filatanii jedhee yaada. Kanaafuu isin warra dhugaatii jajjabaadhaa jechuun barbaada. Dabalataani mootummaan abbaa irree biyya ni caccabsa malee jijjiiruu hin danda'u. Biyya teessan jijjiiramtu barbaaddu miti. Hamma isinii danda'ametti falmadhaa mootummaa abbaa irree ofirraa buusaa. Bal'inaan keessa yoon isinii bahu ta'e filannoo wanni jedhamu biyya teenya Itoophiyaa keessatti mee yaada otoo tapha kubbaa miilaatu jira jedhame dirreen qophaa'ee gooliin bakki itti galu immoo balbalti goolii takka qofa ta'e daanyaan yookaan immoo taphachiisaanis garee tokko qofa deeggare. Uummannis wanni jiru hundinuu tokko qofa yoo deeggare dhuguma tapha dhugaatu geggeeffamuudhaaf deema. Tapha bareedaadha jettee loon keetii kaabaate dukkaana kee gurgurachuu dhiifte oobruu tantee qotachuu haramachuu dhiifte tapha kubbaa miilaatu achi jira arrabee ita dorgommii ajaa'ibaatu jira jettee achi ni dhayxa. Gonkumaayyuu inni sun hin eegamu. Biyya keenyatti filannoo jira jechuun akkasi waan hin fakkaannee fi waan hin eegamneedha. Kanaafuu furmaanni tokkochi jiru akka ta'ellee ta'u dhaloonni lafaa ka'ee mootummaa abbaa irree ofirraa buusuu qaba. Yoo ofirraa buusuu hin dandeenye jireenya addunyaa silaayyuu waanuma xiqqoo jiraatani. Jettee waggaan ati addunyaa kanarra jiraattu guyyaa 30 hin caallee. Kana keessatti immoo waan namaaf gajjettee nama gabbaraa jiraattuuf hin qabdu. Yoo dabartes maal abbaasii hanga dandeettan falmadhaa jechuun barbaada. Fayyaa naa ta'a.